barakatuh. Jalqabatti obboleettii teenya haadha manaa Hacaaluu baga rabbi nagaan biyya kana isin fide jedhaani rabbi ammas gaa isin jajjabeessu walitti hin dhufne waluma bira jirraa duraanillee qaamaa fi qalbiitu qaamatu addanu fagaate malee qalbii waluma bira nu jirti baga nagaan dhuftanii kunillee hawaasa keessanii kabiyyaatillee haa ta'u garaagarummaan hafuuruma Oromiyaa qofa as nu fiddanii sanumaaf baga nagaan dhuftan jenna malee duraanuu walumatti jirra baga nagaan dhuftanii akkasuma Dr. Awwal aloo kana haqiqatti nama jaba obboleeyyan keenya maaliif hadiisa tokko weessa rasuulli namni kun dhama qabaa jedhan akkuma dhagaan kun dhama qabu dhamni dhagaa maalinni zahabaami namni kunillee nama keessaa kan namummaa qabutu jira jedhan saniif namni kun egaa yeroo duraan qabsoo san yeroo namni hundi rafee yeroo hidhamtoonni kenna hidhaman san jidduutti jira jedhee ummata faranjii san akkasi kakaasuu isaatiif galatoomaa ulfaadhaa jedhan amma gaa isinittin dheeressu kitaaba kiyyaa tokkotu jira ulee gabrummaa injifattee jedha haadha wabiitii fi Dr. Awwalii fi obboleessa keenya Muktaar Usmaaniif sila jaroota kaawwan illee ni kenna sadii qofa qabadhee dhufe isaan sadiinii kennuu barbaada yoo rabbiidha. Kiratoma Sheikh Umar Al-Faruq kitaba ule gabrummaa jedhu kenna haadha wabii Dr. Awwalii fi akkasuma Muktaar Usmaan ifi sagantaa kana sila ittiin qophooyne yeroo gabaabaatti